halkan aruuzaa. Dubbiin akkas ture. Misirroowwan haarawaa wal fuudhan lameen gidduutti nikaan hidhamee jira. Sirna gaa'ila isaanii hiriyoota isaanii waliin gammachuun bashannanaa erga walanii booda misirrichii fi misirrittiin halkan aruuza isaanii eegaluuf salaata sunnaa salaatanii jiru. Egaa salaata xumuranii booda nyaati isaan nyaatan isaaniif dhihaate. Harka erga dhiqatanii booda abbaan manaa ariitiin nyaata eegaluuf harka isaa nyaata irratti yoo hiixatu misirrittiin harka isaa qabuun nyaata kana osoo hin dhandhamin duratti haadha kee waami nu waliin haa nyaatanii jetteen. Abbaan manaa kunis dubbii misirrittii haadha manaa isaa kanaaf bakka osoo hin kennin rakkoo hin qabu anaafati haa nyaannu isheen achumatti haa nyaattu jechuun madaala haadha isaa gadi buusuun ammas nyaata eegaluuf harka isaa gara nyaataatti hiixata. Haati manaa kunis irra deebi'uun rakkoo hin qabu haadha kee waami isaan guyyaa guutuu nyaata qopheessanii keessummoota keessummeessaa oolan nyaata tokkollee hin nyaanne tole naa jedhii waami nu faana haa nyaatanii jettee abbaa manaa ishee kana dirqisiisuuf yaaltus misirrichi kun eeyyamamaa hin turre. Haadha isaa irraa dhimma dhabuu isaa kan hubatte misirrittiin kun miira dallansuun guutamtee eega akkana ta'ee ammuma na hiiki si waliin jireenya kiyya itti fufuu hin danda'u jechuun uffata gaa'ila ishee ofirraa jijjiiruu eegalte. Ejjennoo misirrittii kanaan kan rifate misirrichi haati manaa isaa kun akka hin deemne kadhachuu eegale. Misirrittiinis ejjennoo ishee irraa of duuba jechuu didde. Ejjennoo haadha manaa isaa kana jijjiirsuuf yaalii godhus abbaan manaa kun milkaa'uu hin dandeenye. Xumura irrattis misirrichi filannoo dhabee halkan aruuzaa haadha manaa isaa waliin adda ba'e. Osoo halkan tokkollee waliin hin bulin ajaa'ibadha. Misirrittiinis kan haadha isaa deesseef rifatuu dhabe bor anammoo akkam godhuuf ta'a jechuun halkan aruuza ishee abbaa manaa ishee hiiktee gara mana maatii isheetti deebite. Eeyyeen murteen misirrittii kanaa kan madaalaa isaa eeggate ture. Herrega kamiin kan haadha isaaf hin rifanne bor haadha manaa isaaf ni rifata jedhamee eegamu. Dadhabbii fi beelli haadha isaa kan ittiin dhagaamne beelaa fi dadhabbii eenyutu itti dhagaama jedhamee eegama. Misirrittiin dandeettii xiinsammuu waan qabduuf abbaan manaa ishee kun gara fuula duraatti ishee ceesisuu akka hin dandeenye sirriitti taajabdee jirti. Kanaafidha Oromoon yeroo mammaaku biddeen nama quubsuu eelee irratti beeku jedha miti. Amma misirroowwan lameen kun erga halkan aruuza isaanii irratti wal hiikanii waggaa 25 ol lakkoofsisanii jiru. Waggaa 25 booda misirrittiin kun fardarra teessee mirgaa fi bitaa isheetiin dargaggoota farda gulufsiisan afuriin marfamtee daandii tokkorra imalaa jirti. Akka tasaa karaa irratti namticha dadhabaa kan qaamni isaa xuraawee uffati isaa irratti ciccitee jiru kan kophaa isaa imalaa jiru tokko argiti. Inni ishee beekuu baatus isheen garuu yeroo sana isa beektee ni jirti. Egaa namtichi kun abbaa manaa ishee kan yeroo aruuza isaanii sababa harmee isaa wal hiikanidha. Haalli inni itti jiru nama yaaddessa. Kaleessa sooressa daldalaa kabajamaa kan ture amma hiyyeessa harka qalleessa ta'ee jira. Misirrittiin kun haala ittiin abbaa manaa ishee duraa kana agarteen baay'ee gaddite. Qalbiin ishees ni cabe. Dargaggoonni fardaan bitaa fi mirgaa isheetiin ishee marsanii jiran ilmaan isheedha. Taatee argaa jirtu kanatti gadduun namticha kana deemaatii kunuunsaa jechuun ajajaa jabaa ilmaan isheetti dabarsite.
dargaggoonni kunneenis ajaja hatattamaa haadha isaanii fudhachuun ariitiin wal dorgomaa namticha dadhabaa xuraawaa kana bishaaniin dhiquun bareechanii uffata itti jijjiiranii nyaata bareedaa qoobsanii nyaachisuun maallaqa haga tokko harka keessa kaa'anii isa gaggeessan. Ajaa'iba miti! Har'a osoo fayyaa qabeenyaa fi yeroo qabdu kana haadhaa fi abbaa kee kunuunsi, kabaji, dhimmamiif dantaa isaanii hin jedhin, osoo hin ifatiin olmaa gaarii oliif isaaniif rifadhu. Eenyumaayyuu yaa Rabbii kiyya akkuma isaan daa'imummaa kiyyatti rahmataan na guddisanitti rahmata godhiif jedhii Rabbii kee kadhadhuuf. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa, seenaa halkan aruuzaa jedhu kana akkamitti ilaaltan, maalirraa hubattan yaada keessan koomentii nuuf godhaa. Seenaan kun yoo isinitti tole immoo laayik nuuf godhaa. Kanneen haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'a isiniin jenna. Seenaa biraa kan barsiisaa ta'an, kan barnoota garaagaraa of keessaa qaban, kan biraa waliin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Isin jaalannaa, galatoomaa isiniin jenna.